Hasham harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota YouTube chaanaalii kiyya jala jirtan akkam jirtan nagaa bakka jirtanitti nagaan isin hawwa an Hana Mahammadii arraas seenaa tokko isiniif fidee dhufeetiin jira seenaa duraarraa waa hedduu akka barattan barumsa hedduu akka argattan akka bohaartan abdiin qaba warri immoo bilbila na jajjabeessaa koomentii jalaanis itti fufeechaa turtan hedduu galatoomaa jechaa warri immoo subscribe hin goone asumaan subscribe godha jechaa warri gootan galatooma hara sagantaatiin isinoof warra ganda tokko keessa jiraatu ture warra ganda keessa jiraatu keessa ayyoo takkaatu ture ayyoo san bira namni hedduun deema warri daman keessa isin yeroo hedduu ni bohaarsitii ni gorsitii barumsa hedduu isirraa argatan isaan garuu ni rakkatan ni booyan ni cinqatan waan takkaaf irra deddeebi'anii booyan san keessaa guyyaa takka waan nama bohaarsu tokko itti himte arra waan nama bohaarsuun isin itti himaa ittiin hayyee jaaniin waan nama bohaarsanis itti himte hedduu qoflan imalmaana yeroo san xiqqoo turtee ammas waanuma san irra deebite qoflullee jaamu seeqaniitu ma'usan sadaffaaf ammas xiqqoo turtee waanuma san irra deebite ol godhatanii ilaalan ni waan qofallee jechuu yeroo kana ayyoon sun ni qofaltee maal jettee ni beeytanii gartanii yeroo hedduu nuti waan takka irra deddeebinee qofluu hin dandeenyu waan isinitti hime kanarraa qofluu dadhabde dubuu isinoo maaliif waanuma tokkoof rakkattanii booyaa ooltan jetteen maal hubattan bakka tanatti nuti yeroo hedduu waan takkaaf deddeebinee boonyaa deddeebinee rakkan qofla saniif garuu tara takka ala waan takka qofluu hin dandeenyu deebinee waa hedduu yoo nutti himan waan san irra deddeebinee qofluu hin dandeenyu waan takka irra garuu yeroo hedduu ni boonyaa ni rakkannaa nama wajjin loluu danda'a jaalallee keenya wajjin loluu dandeenya rakkoon cinqii keessa waa hedduu jira rakkoon nama taanee waan nu rakkisaa jechuudha kanaaf rabbiin waan nurraa waan takka gisee nu dhorke rabbiin waan takka nu qopheesseeti kanaafuu waa hedduuf rakkachuun furmaatan qabu waan san keessaa baanee cimnee yoo argamne immoo nuufillee gammachuu waan takka irra booyuu hin qabnu waan takka irra hiraaruu hin qabnu cimnee waan san dabruu qabna rakkoo ta'us rakkoo san dabruu qabna nama wajjin lollee ta'us rabbiin waan namni sun nun taaneef nurraa hambise kan nu ta'u waan nu qopheesse jecha kanaaf hin rakkatinaa hin booyinaa waan takka irra deebitanii achuma teessanii hin booyinaa soso'uu danda'a waan bakka takka teenyee yoo kan rakkannu kan boonyu ta'e waan jijjiirru hin qabnu ol kaanee sisirreessinee iftuu fuuldura keenya laallee deemnee waa hunda ofirraa tolchuu qabna kanaaf waan takkatti hin booyinaa hin rakkatinaa isin jaa ammas gaa hara sagantaa itti aanutti isin dabarsaa sagantaan itti aanus barsiisaa tokko ture barsiisaan seeneeti barattoota waa gaafate mee yeroo guddattan maal ta'uu barbaaddanii jeen waan barbaaddan xalayaarra barreessaa naa fidaa jeen san keessaa barataan tokko waan inni barbaadu barreesseef waan inni barreesseefis yeroo guddate biizinasa mataasaa hoteela guddaa kilaasii hedduuf keessaa qabu dachi bakka waan guddaa hoteela guddaa jedhamu akka banatu fi biizinasa mataasaa akka qabaatu waan akkana barreessee geesseef yeroo kana guyyaa lamaa booda barsaan kilaasii dhufe gisee kilaasii fixattee na dubbisii jeen hayyee jee mucaanis yeroo kilaasii fixatu itti dhaqe yeroo itti dhaqu duwwaa harkattee jeen maal farsaa duwwaa naa kannitee jeen karoora hin taane buddeena manaamaa laalu jirtaa jeen ati miskiina warra keessan miskiina homaan qabdan akkamitti waan guddaa kana niyyattaa jeen waan xiqqaa hoteela banuuf bar waan guddaa sifeessaa dachii sifeessaa meeshaalee adda addaa mana adda addaa waa hedduu sifeessa akkamitti osoo waan takka hin qabaanne waan akkanaa niyyattaa jeen kanaaf irra deebiiti waan kana barreessi itti yaadi waan biraa jijjiirriti fidi qabxitee sifiin kannaa jeen hayyee jeeti mucaanis hara manaa deema hedduu yaaddawaa bule hedduu yaade abbaa isaa agarsiise abbaan isaati wal laaleetii innis ni gorse mucaa kiyya murtee mataa keetii si beekaa atummaa murteeffadhu jeen hayyee jee mucaan torbaan tokko booda kilaasii deebi'e barsaa isaa bira dhaqeetii barsaa jeen atis duwwaa naa kan itti qabadhu anis karoora kiyyaa fi deena manaamaa kiyya qabadheetiin deemaa jeen jee biraa qote maal beeytanii yeroo hedduu namni karoora keenyarraa warra nu daangessu warra nuti niyyannee niyyaa keenyarraa nu darbu hedduun dhaga'ina ayyooni karoora takko karoorsee karoorri sun naa milkaa'u dide kan nama biraatis kan hin milkooyneef na fakkaata kanaaf yeroo hedduu namni karoora keenyarraa nu dogongorsiisuu takka ammoo nu jallisuu hin danda'u yaada mataa keenyaa
yaada sammuun keenya yaadu yeroo hedduu if dhaga'uu danda'uu qabna. Yoo namni if dhaga'e waa hedduu godha. Waan nuti hin iyyanne waan nuti yaadne irraa namni nu dogongorsiisuu hin qabu. Kanaafuu maal jechuun isin barbaade mucaan sunis karoora mataa isaa qaba. Karoora mataa isaa san gisee himi barsiisaan kasaa waan hin milkooyneef inni waan yaadee barsiisaatiif takkaamuu waan yaadee hin milkooyneef waan biraa yaadee tasaa milkaa'uu dhabuu danda'a. Kanaaf kasaatis kan hin milkooyne itti fakkaate mucaan kun gaa akka karoora isaarraa maquu isa taasisee ture. Garuu maali bakkituun mucaan ejjannoo mataa isaa qaba. Namni yeroo hedduu ejjannoo mataa isaa qabaachuu danda'u qaba. Hanna ati har'a bakka akkanaa hin teessu. Takkaamuu Hannaa ati karoora kanarraa ati bakka akkanaa waan hin geenyeef waan kana dhaabii waan biraa godhe. Nu jechuu danda'uu qabna. Maaliifuu hin ta'u nu waan yaadee san godhuu danda'uu hin qaba bakka. Fedhu dina manaamaa ta'uu fedhu karoora hin taane haa ta'u fedhu miskiinaa haa ta'u. Dirqama miskiinummaa kiyyaan waan biraa yaaduu hin qaba. No yaaduu hin qaba. Fuuldura kiyya waan nu qunnamaa hin beeknu. Kanaaf yeroo hedduu nuti yaada mataa keenyaarraan deemuu qabna. Ejjannoo mataa keenyaa qabaachuu danda'uu qabna. Cimnee barannee qo'annee cimnee ejjannoo mataa keenyaa qabannee waan yaadne san godhuu danda'uu qabna. Kanaaf seenaan kun gaa wanni nu barsiisu maali? Ejjannoo mataa keenyaa akka qaban yaada keenyarraa akka namni tokko nu daangeessine karoora mataa keenyarraa namni tokko akka nu meessine. Kanaaf namni fedhe waan fedhe haa jiru. Namni fedhe barhanna bakka kana akkanaa ga'uu hin dandeessu. Bara bakka akkanaa dhaquu hin dandeessu. Ati nama akkanaati bakka akkanaa hin danda'u. Nama saniif hin danda'u. An garuu dandee agarsiisuu hin qabu. Kanaafuu ejjannoo mataa keenyaa haa qabaannu. Of taanee haa deemnu. Waan yaadne san galmaan ga'uu danda'uu qabna. Seenaan jiru gaa kana ammas sagantaa itti aanu jira. Sagantaa isaaniitti isin dabarsa. Saree tokko ture. Moora eegamu sareen haati mucaa bira dhiftee deemti. Gizee dhuftee isa sarichi mucaa raffisee osuma kofaltan taphatanii osuma kofal taphatanii mucaa raffisee itti dhufti. Yeroo akkanaa guyyaa itti aanu dhufe. Yeroo hedduu guyyaa hamtuun takka ni uumamti beeytanii. Kanaaf guyyaa kaan gizee isiin bakka hojiitti dhuftu sareen dhiiga afaan isaa ta'ee manni guutuun dhiiga ta'ee dhufte. Mucaa si barbaadde hidhabde ni barbaadde ni dhabde ni barbaadde ni dhabde. Achi seenti kilaasii kaan seenti kilaasa hin jiru mucaan. Yeroo kana garagaltee gizee saree ilaalte sareen afaan isaa dhiiga tahee laaqqamee dachuun kun dhiiga tahee laaqqamee agarte. Hedduu aarte. Saree kanaa mucaa kiyyanarraa nyaate. Jettee saree dhooyitee ajjeefte. Yeroo kana gizee gamas deemtee bakka irraa dhokate gizee ilaalte mucaan si qoflaa taphachuu jira. Hedduu rifatte. Gizee akka goggodhatte siree jala buufaa jira. Kamaal ta'uu dhufe? Kan mucaa si nyaachuu dhufe. Sareen mucaa sirraa dhorkuu jecha dhiigate. Mucaan si fayyee qaba. Isin garuu yaaduu dhabuudhaan jechi namni tasgabbaa'ee yaaduu danda'u qaba beektanii. Tasgabbooyitee yaaduu dhabuurraa saree sana ajjeefte. Hedduu sheenoyte. Homaa godhuu hin dandeessu. Yeroo hedduun hundi osoo yaadiin jechi osoo hin hubatin amma namaa hojii ta'uu danda'a. Osoo hin hubatin nama hojii gizee gaaffii deebii goone murteen taane murteessuu dandeenya. Waan akkanarraa silaa of qusanne gaariidha. Maaliifuu yaannee waan tokko gizee godhuuf deemnu itti yaaduun barbaachisaadha. Kanaaf waan akkanarraa silaa of qusanne gaariidha. Amma sareen sun mucaasii dhorkuu fi inni wanta jee isiin garuu aarteeti osoo addan baafanne osoo mucaasillee ol garagaltee hin laallee saree san ajjeeftee gizee garagaltu garuu waan du'e san agartee mucaasii dhorkuudhaaf sareen sun isa san nyaate. Kanaaf isinis osoo addan baafatee saree san ajjeefte sheenoyti. Achi booda garuu homaa godhuu hin dandeenye. Kanaaf nu hundi odoo sila gizee waan takka murteessinu gizee waan takka godhuu deemnu sila yaannee itti yaannee wanni kun ni ta'a hin ta'u yookaan immoo yeroo hedduu nama hojjifaa gizee wal dubbannee jarjarree namaa waa jechuu osoo hin tahin jarjarree namatti utaaluu fa'aa osoo hin tahin
namni kun maaliif jee moojee jira adda baafachuu takka sila waan akkasii qabaanne gaarii na fakkaata kanarraayis gaa waan gaarii akka barattan abdiin qaba kanarraa wanni barattan jarjaruu dhaabuudha sila tasgabboynee isin tasgabboytee yaaddee suuteettee sila barbaadde wanni dilli kun hin uumamu seenaa nama hedduu rifachiisuudha hayyeegaa seenaan sadeen isin hime kana keessa akka waa hedduurraa barattan abdiin qaba kaduraagaa yeroo hedduu namni waan tokko irra booyuun qabu kanarraa akka waa barattan abdiin qaba inni lammadaa ejjannoo mataa keenya qabaachuu qabna namni waan takka raan numeessu hin qabu ejjannoo mataa keenyaatiin deemuu qabna inni sadaffaan gaa murteedhaaf jarjaruudha sadeen kanarraa akka waa barattan abdiin qaba hanga sagantaa biraatti walitti deebinu kanuma share like subscribe godhuudhaan na cinaa dhaabbadhaa jechaa ammas komentiin keessan na jabeessa waan ta'eef komentii keessan adda addaa ni eega hanqasitti turtii gaarii